Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Ameen. Sinkisaara ji'a Onkololeessaa, Onkololeessa 1. Guyyaan ji'a eebbifamaa Onkololeessaa sa'a 11dha. Sana booda ni hir'isa. Guyyaa kanatti gaafa Onkololeessa 1 qulqulleettiin Anestaasiyaa wareegamummaadhaan boqotte. Wareegamtuun qulqulleettiin kun nama biyya Roomaati. Maatiiwwan ishees kiristaanotadha. Barumsa faayidaa qabeessa barsiisuun naamusa gaariin ishee guddisan. Erga guddattee boodas maatiin ishee heerumsiisuu barbaadan. Isheen garuu molokkosuu yookiin kawaala galuu uffata moloksee uffachuu barbaadde malee heerumuu hin barbaanne. Ijoollummaa isheetti wareegama hafuuraa filatte. Kanaaf dhokattee deemuun gara kawaala biyya Roomaa jiran keessaa gara isa tokkotti galte. Ijoollummaa qabaattullee uffata moloksee uffachuun, soomaan, kadhannaan, beelaa fi dheebuun kiyyeeffamuun yaada addunyaa kana hundaa laphee ishee keessaa baastee wareegamummaan foon ishee dadhabsiifte. Guyyaa guutuu soomuu jalqabde. Guyyaa 2 boodas ni nyaatti. Yeroo sooma gooftaa keenyaatti yookiin sooma guddaatti immoo guyyoota sanbataan ala hin nyaattu ture. Guyyaa sanbataayyuu kan nyaattu kadhannaa ganamaa boodadha. Yeroo moloksummaa ishee kanatti ittoo abiddaan bilchaate afaaniin qabdeen beektu. Naannoo kawaala ishee kawaalli shamarranii biraan jira ture. Ayyaanni kawaalichaa yeroo gaheetti hooggantuun kawaalichaa yookiin immamneetiin ayyaanicha kabajuudhaaf qulqulleettii Anistoosiyaa fi obboloota ishee shamarranii waliin gara kawaalichaatti deemanii. Yeroo deemanitti loltoota mootichaa Daakiyoos argite. Loltoonni sun kiristaanota hidhanii dheekkamsaan isaan harkisu ture. Yeroo kanatti lapheen ishee jaalala amantaa isheen hiddamuudhaan akkas jettee isaan ceephaate. Dhuguma isin uumaa keessan kan gantan, lapheen keessan kan diilallaa'e, kan Waaqayyo bifaa fi fakkeenya isaatiin uume, isaaniifis jedhee lubbuu isaanii dabarsee kenne irratti maaliif akkana hojjettu jetteen. Yeroo akkas isaaniin jettuttis humni waraanaa kun itti dheekkamuun ishee qabanii gara qondaalaa isaaniitti ishee dhiyeessan. Innis dhugumaati kiristaana kan isa fannifame waaqeffattuudha jedhee ishee gaafate. Isheenis waa'ee keenyaaf isa fannifameef galanni haa ta'uutii isan waaqeffadha jettee deebisteef. Yeroo kanatti gidiraa jabaa ishee gidirsee foon ishee irratti abidda dabalee kana boodas gadi garagalchee ishee fannisuun jalaan aaratti aarse. Amantaa ishee ganuu yeroo diddetti morma ishee goraadeedhaan akka irraa kutan ajaje. Gidiraa guddaa keessa osoo jirtu mataa ishee goraadeedhaan kutanii mootummaa Waaqayyoo irrattis gonfoo wareegamummaa gonfatte. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nunis kadhannaa isheen nu haa fayyisu. Eebbi ishee nu waliin haa jiraatu hanga bara baraatti. Ameen. Lammaffaa guyyaa kanatti yaaddannoo hirxaan durbee Soosinnaa fi Maariyaam obboleettii Alaazaar ni kabajama. Eebbi isaanii bara baraan nu waliin haa jiraatu. Bara baraan. Ameen.